Ameerikaa keessa yeroo ammaa kana onkora siyaasaa kallattiilee adda addaatiin wal qabate jijjiirraa aangoon iddoolee adda addaatti taasifamaa jira. Kunis immoo muddama yeroo ammaa kana Ameerikaan lola Iraanii wajjin geggeessaa jirtu irratti milkaa'uu dhabuutiin wal qabate hoggantoota adda addaa iddoolee adda addaatti jijjiirama adda addaa geggeessaa jiraachuun isaa yeroodhaan yerootti maddeen adda addaa irra deddeebi'uudhaan ifoomsaa jiru. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa oduu keenya irratti qophiilee adda addaa kiyyeeffannee gurra keessan buusuudhaaf dirqamne jirra. Eeyyangaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya akkuma isin dura like share gochuudhaan nu wajjin turaa isin jenna. Xiyyaarri Ameerikaa xiyyaara haleellame miidhame qaqqabu osoo deemu osoo isaafis rakkoo amma hin jedhamneef saaxilamuu isaa maddeen adda addaa kallattiilee adda addaatiin arganne ni ifoomsa. Haaluma kanaan wal fakkaatuun iddoolee adda addaa haleellaa geggeeffamaa jiru wal qabate biyyi United Arab Emirates haleellaa kana keessaa qooda qabdi jechuudhaan biyyiti Iraanii haleellaa kanaaf biyya Dubai Emirates himachuun isee maddeen adda addaa ifoomsaa jiru. Lolaarraan garraatti geggeeffamaa tureen Ameerikaaf Israa'eliin deeggaruun kallattii waraanaatti kan seente jechuudhaan Iraan biyya Dubai himattee jirti. Kunis waan addaa kiyyeeffannee fi sagantaa keenya irratti kan isin biraan geenyu. Ministeerri muummee Abiy Ahmed qorannoo ammayyaa eebbisiisuun hojii eegalchiisuu isaa hojiin kun yoo maalidha kallattiidhaan sagantaa keenyarraa keessatti kan isin biraan geenyu. Ministeerri muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meelooniin daawwannaa biyyoota Arabaa taasisanii guyyaa lammaffaa Jidda irraa gara Dohaa Qatar kajeeluun isaanii maddoon adda addaa ifoomsaa jiru. Taphataan sarara fuulduraa garee biyyaalessa Poorchugaalii fi urjii addunyaa kanaa kan ta'e baalandoorii hedduu kan harkatti deeffataa ture Kiristaanoo Roonaaldooon goolii isaa kuma tokkoon ga'achuuf gooliileen 33 qofa akka hafan maddeen adda addaa wal harkaa fuudhanii ifoomsaa jiran. Kanaafi kanneen biroo kiyyeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. United Arab Emirates Ameerikaa fi Israa'eliin deeggaruun kallattiidhaan waraana kan seente jechuudhaan Iraan himattee jirti. Spider Miidiyaan Shawaal 16,447 akka lakkoofsa hijiraatti miidiyaaleen mootummaa Iraan sanbataarraa United Arab Emirates waraana Iraanitti geggeeffamaa jiru keessa seentee jirti jechuudhaan himannaa isaanii ifoomsanii jiran. Dhaabbanni tamsaas kallattiidhaa biyyarraa akka wabeeffachuun gabaasetti yeroo ammaa kanatti biyyi Iraan United Arab Emirates himachuu dandeesse jirti. Dhaabbanni tamsaasa mootummaa Iraan IRB maxxansa dhaabbata miidiyaa hawaasaa Ameerikaa X irratti baaseen Imireetonni Arabaa gamtoomanii United Arab Emirates haleellaa Ameerikaa Israa'el Iraan keessatti banan hordofe waraana geggeeffamaa jiru kana seenuu ishee ragaaleen lama akka jiranis himee jira. Dirooniin Chaayinaa Wiindlang 2 fi Eebla 1 kan Saudi Arabiyaa United Arab qofa harka jira jechuudhaanis barbadeessuu fi jeettiiwwan waraana Emirates mirgi 200 Margi 2022 odola jaaskaa Iraan irratti dhahee kuffisuu isaa United Arab Emirates waraana kana keessatti hirmaachaa jiraachuu isii ragaalee gurguddoo akka harkaa qabdus ifoomsitee jirti. Rakkoolee adda addaa yeroo ammaa abbaa giddu galeessa geggeeffamaa jiruun Iraan irratti kan lola gurguddaa wayya babbanni jechuudhaan Iraan biyya Dubaayis komattee jirti. Miidiyaaleen mootummaa Iraan caqasee gaaficha kan baase hoggaa ta'u dhimmichi ofii isaatiif akka hin mirkaneeffamnes ifoomsee jira. Himannaa kana ilaalchisee hanga gabaasni kun qindaa'etti United Arab Emirates irraa hangammaatti deebiin kenname tokkollee hin jiru. Kun immoo dhugaa ta'uu isaa agarsiisa jechuudhaan qe'een adda addaas United Arab Emirates irratti ka'ee jira. Erga Ameerikaa fi Israa'el Februaarii 28 haleellaa waloo Iraan irratti bananii booda Iraanis tarkaanfii haaloo ba'u kan fudhatte yoo ta'u kun ammoo gamana waraanatti itti fufee wal dhabdee naannoo sana hammeesse jira. Teheraan irraa haleellaan diroonii fi misaayila Israa'el irraa akkasumas Joordaan, Iraaqii fi biyyoota galoo galaana qabeeyyii waraana Ameerikaa keessa jiru irratti xiyyeeffachuudhaan haaloo baachaa akka turtes Iraan irra deddeebi'uudhaan ifoomsitee jirti.
Ministeerri muummee Abiy Ahmad wiirtuu sirna qorannoo ammayyaa saayinsii Itoophiyaa fi Afrikaa keessa boqonnaa haaraa seequu har'a eebbisuun hojii eegalchiisuu isaanii ifoomsanii jiran. Dhaabbata qorannoo ammayyaa armaawaa ARI keessatti ijaarame kun ijaarsa bu'uuraa misoomaa qofa osoo hin taane Itoophiyaaf dandeessuu fi cimtuu taate dhugoomsuuf wiirtuu beekumsaa ol aanoo dhaloota boruutiif abdii dabaludha jedha. Wiirtuun qorannoo kun laaboraatooriiwwan 40 iddoowwan qorannoo ji'oonomiksii fi baayooinfoormeetiksii kan of keessatti hammatan ta'uu isaa ifoomsee jira. Akkasumas wiirtuun qulqullinnaa fi giddugala qorichaa biyya keessatti oomishaman mirkaneessuun kallattiidhaan kan irra kaawwame ta'uu isaas ifoomsanii jiran. Dhaabbanni kun balaawwan tasaa ittisuu fi deebii ariifachiisaa kennuuf dandeettii biyyaalessaa ijaaruu keessatti akka utubaa cimaatti tajaajila jedhamee eeggamaa jira. Wiirtuun kun qorannoo gara imaammataatti kalaqaa immoo gara furmaataatti qabatamatii jiruun oomisha qorichaa fi of danda'uu wabii fayyaa amansiisaa mirkaneessuu fi hunda caalaa immoo milkaa'ina hanga ammaatti galmeessine caalatti guddisuuf tarkaanfii guddaa ta'uu isaa ministeerri muummee biyyattii Abiy Ahmad ifoomsanii jiran. United Amerikaa fi Israa'el deeggaruun kallattii waraanaa keesseenuu isii ifoomsitee jirti. Spider Media Shawal Kudaja waggaa 1447 akka lakkoofsa hijraa miidiyaalee mootummaa Iraan sanbata irraa United Arab Emirates waraana Iraan irratti geggeeffamaa jiru keessatti hirmaattee jirti jechuudhaan komatee jira. Dhaabbanni tamsaasa mootummaa Iraan IRB'n maxxansa dhaabbata miidiyaa hawaasaa Ameerikaa X irratti baaseen Imireetota Arabaa gamtoomanii United Arab Emirates leellaa Ameerikaa fi Israa'el irratti Iraan irratti geggeessaa turan hordofeetiin kallattii adda addaatiin qooda keessa fudhattee jirti jechuudhaan gabaase. Drooniiwwan China Winglong lama eebla tokko kan Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates qofa harka jira jedhee barbadeessuu fi jettiiwwan waraana Emirates Mergan 2322 odola jaaskaa Iraan irratti dhahee koffisuun isaa United Arab Emirates waraana kana keessatti hirmaachuu ishee ragaa gurguddaadha jechuudhaan Iraan komattee jirti. Miidiyaaleen mootummaa Iraan caqasee kallattiilee gaafichaasaa kan addaan baasee andalummaa dhimmicha ofii isaatii kallattii adda addaatiin mirkaneeffate ibsee jira. Himannaa kana ilaalchisee hanga gabaasni kun qindaa'etti United Arab Emirates hanga ammaatti deebii tokkollee kennurraa of qusattee jirti jedha gabaasni akka ibsutti. Erga Ameerikaa fi Israa'el Feebruwaarii 28 haleellaa waloo Iraan irratti bananii booda Iraanis tarkaanfii haaloo ba'uu kan fudhatte yoo ta'u kun ammoo gamaa gamanatti waraanni akka cimeetti fufu godhee jira. Wallabdeen naannoo sana hammeessee jira jedha. Teheraan haleellaa diroonii fi misaayila Iraan akkasumas Joordaan, Iraaqii fi biyyoota galoo galaana qabeeyyii waraan Ameerikaa keessa jiru irratti tarkaanfii haaloo baachuudhaas kallattiidhaan boo'isii dhugoomsitee jirti. Kuni kanumaan osoo jiru barbadummaa kiyya keessatti kallattii kamiinuu duula narra geggeeffamu taa'een ilaalu jechuudhaan biyyi Iraan ammas irra deebi'uudhaan dubbatte. Ministeerri muummee Xaaliyaanii Giorgia Melooniin daawwannaa biyyoota Arabaa taasisan jiran guyyaa lammaffaa Jidda irraa gara Dohaa Qatar qajeelanii jiran. Biyyattiin biyya Sheek Tamiim ibn Ahmad Al Taaniin wal irraa kallattiidhaan simatanii jiran. Mariin hooggantoota lameenii marsaa Luisilaatti geggeeffame kun hariiroo fi misooma waloo biyyoota lameenii nagaa naannichaa fi addunyaa irratti kan xiyyeeffatu isaa Gulf News gabaase jira. Pirezidaantiin Melooniin fi Amiirri rakkoon itti aanu fi ijaarsa nageenyaa naannoo itti fufsiisuu qabu irratti kallattiilee adda addaatiinis wajjin mari'achuu isaa maddoonni adda addaa ifoomsaa jiru. Qaamolee hangarraatti sadarkaa idil addunyaatti lola Iraan irra geggeeffamaa jiruu fi rakkoo siyaasaa abbaa jiddu galeessaatti falmachaa jiran keessaa biyyi Xaaliyaanii fi Ispeen isaan hangafootaa ta'uu isaa irra deddeebinee isin dhageessaa turre. Haleellaan lammiilee Paalestaan irratti geggeeffamaa ture maaliinoon komii gurguddaa kan dhiyeeffachaa turtee fi biyya Israa'el irraa biyyoonni Awurooppaa qoqqobbii kaan jechuudhaan sagalee dhageessaa kan turtee fi gameettii cabduu akka taate dubbachaa turre. Qaamoleen lachuu rakkoolee baa giddu galeessaa keessatti deemaa jiruu fi dhiibbaa inni dhiyeessii aannisaa irratti qabu to'achuuf akkasumas nageenya daddabarsa aannisaa boba'aa naannoo eeguu fi karaa hunda caalaa bu'aa qabeessa ta'e wal dhabdee hammeessuurraa of qusachuun marii siyaasaa fi furmaata dippiloomaasii dursa kennu akka ta'e cimsanii dubbatanii jiru gabaasichi akka ibsutti.
Ministeerri Xaaliyaanii Joorjiyaa Maaleenoon daawwannaa galoo galaanaatti guyyaa lammaffaa akka geggeessan ibsame. Ga'umsi isaanii jalqaba Suud Arabiyaa taasifachuun jimaata kaleessaa Jiddatti mootii gonfoo biyyattii Suud Arabiyaa Mohammad bin Salmaan waliin wal arganii dhimmoota wal fakkaatoo irratti mari'achuu Spider Maadiyaan gabaasaa ture. Meelooniin karoora daawwii kanaan Suud Arabiyaa fi Qatar itti aansee United Arab Emirates akka deemanis ibsanii jiran. Daawwannaan Meeloon guyyoota lammaffaa ture jedhame kun irra caalaa michoota biyyoota galoo galaanaa haleelaan Iraan irratti miidhamanii fi deeggarsa qaban agarsiisuu fi dhimma nageenyaa isaanii aannisaa ilaalchisee dambalii gatii boba'aa mudateen waldhaansoo wal qabaa kan jiru. Mootummaan Xaaliyaanii rakkina furuudhaaf kallattiilee adda addaatiin sochiilee warraaqsaa dippiloomaasii keessa galuu isaa kan agarsiisudha. Xaaliyaaniin duraanii michoonni isaanii galoo galaanaa haleela haloo ba'uu irraan ofirraa ittisuu irratti deeggarsa meeshaa dhiyeessuu fi kan jirtu yoo ta'u, gaafiin deeggarsa dabalataa yoo dhiyaate simachuuf qophiidha jechuudhaan qondaalli isaanii tokko Rootersiif himee jira. Meelooniin erga baatii tokko dura waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananii eegalee booda duree Awurooppaa baha giddu galeessaatti daawwannaa taasisan isaan jalqabaati. Xaaliyaaniin maddi boba'aa isaa galoo galaana sababa rakkoo olaa Hormuzaa Strait of Hormuz mudateen hanqina dhiyeessii annisaa isii qunnameef fala barbaacha miliyoon 7 darbe biyya kaaba Afrikaa irraa gaazii dabalataa argachuuf jecha Aljeeriyaa daawwachuun isaanii waa yaadatamudha. Onkorri siyaasaa baha giddu galeessaa keessatti uumame addunyaa danqee kan harkatti galfate ta'uu isaa kun immoo biyyi Iraan jabummaa isii kan agarsiisedha jechuudhaan yaadni adda addaa daddarbaa jira. Taphataan sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Poorchugaalii fi kilaba Real Madrid fi Manchester United fi kilaboota idil addunyaa keessatti ga'umsa guddaa agarsiisaa turee fi garee biyyaalessa Poorchugaaliif maqaa guddaa qaqqabu Cristiano Ronaldoon galchiisaa 1,000 galchisiisuudhaaf 33 qofatu hafeef jedha gabaasni arganne. Cristiano Ronaldoon goolii 967 yoo galchu Al Nassr dursummaa liigii Suud Arabiyaa cimsate jira. Liigii Suud Arabiyaa torbee 27ffaa Al Wakal Parkitti Al Najmaa waliin kan taphate Al Nassriin goolchi 5 fi 2 kan injifate dursummaa liigichaa cimsate. Sa'iidoo Maaneen taphataa goolii 2 yoo galchu miidharraa kan deebi'e Cristiano Ronaldoon peenaalitii taphaa goolii 2 galchuun injifannoo Al Nassraaf gumaachee jira. Cristiano Ronaldoon Al Nassr taphattoota 138 taphateen goolii 122 galchuun 22 mijeessee kennee jira. Sinaa jireenyaa keessatti goolii 967 galchuun goolii 1,000 ga'uudhaaf kan isaa hafe 33 qofa jedha ragaan ispoortiirraa arganne. Al Nassriin dorgommii hundaa taphoota 15 darban hundaa yoo injifatu taphoota liigii Suud Arabiyaa 13 darban hundaa injifachuun qabxii 39 argate jira. Kun duraan Al Hilaal waliin shaampiyoonaa kan ta'e leenjisaan kilabichaa Jorge Jesus walii galaan taphoota 107 kilaboota lamaan leenjisan keessaa 85 injifachuun leenjisaa seenaa liigichaa keessa riikaardii fooyyee qabanidha. Liigii Suud Arabiyaa Al Nassr'n qabxii 70 yoo dursu Al Hilaal tapha qixxeessu tokko isa osaafu qabxii 64 lammaffaa ta'uudhaan taphicha irratti argamu. Kunis ta'ee sun Cristiano Ronaldoon galchiisaa 1,000 ga'uudhaaf gooliilee 33 qofa isaafa jedha odeessi gamasii arganne. Morkii guyyaarraa geggeeffame irratti Manchester Cityn laayyomatti Liverpooliin dirree isaa irratti keessummeessuudhaan galchii 4-2 mo'achuudhaan seenaa addaa galmeeffatee jira. Gareen biyyaalessa Ijiptiif kan taphatu Mohammad Salaan rukuttaa adabbii argatus gara galchiitti jijjiiruu dhabuun isaa deeggartoota kilabichaa dinqisiifachiisee jira. Yengaa kunis ta'e sun Manchester Cityn haala salphaadhaan kubbaalee hedduu kiyyoo keessa mirmirsuudhaan gara galiitti jijjiiruudhaan goolii 4-2 masaanuu isaa Liverpooliin mo'achuu danda'ee jira. Liverpool haalli ga'umsi guyyaarraa ilaalchisuudhaan Manchester Cityn olaantummaa isaa taphaanis ta'e galchiidhaanis kan irraa fudhatee fi galchiiwwan galchi keessa dirqiidhaan Liverpooliin jaalatee osoo hin taane goolii 4 kiyyoo keessa mirmirsuudhaan gara galchiitti kan jijjiirate Manchester Cityn ga'umsa guddaas agarsiisee jira. Irra deddeebiidhaan naannoo galchiitti kan deebi'aa ture gareen Manchester City kubbaalee hedduu kiyyoo keessa mirmirsuudhaan sarara ittisaa Liverpool guyyaadhaa dhiphisaa oolanii jiran. Sarara ittisaa Liverpool kiyyoo Manchester City keessatti erga goggameen boodatti carraalee qaban hundumaayyuu dhabanii jiran. Manchester
Siitiin salphamatti kubbaalee sarara jidduurraa ka'uudhaan karaa harka mirgaatii fi karaa harka bitaatiin kubbaalee sarara giddu galaatti kennamaniin garagalchiitti jijjiiruun salphaa ture. Liverpool kubbaa qabatanii gara duraatti fiiganillee sarara ittisaa Manchester City laayyoo cabsanii seenuun guyyoota itti fudhatee jira. Eeyyangaa kunis ta'e sun olaantummaan Manchester City Liverpool irratti qabu guyyaarraa tapha qofa osoo hin taane galchii afurii fi garaagarummaa duwwaa akka ta'es odeessi guyyaarraa keenya ni foomsa.